Intalotu bilbila qaalii iPhone 14 Pro Max haaraya bittee gammadaa abbaa isheetti agarsiisuuf jarjaraa gara isaatti malte. Akkuma bira geesseen abbaan ishee bilbila san harkatti arge. Achii booda uwwisa yookaan cover bilbila sanii hoo maaf irra keesse jedhee intala isaa gaafata. Isheenis bilbila sangatii qaalii waan bitteef narkaa kufu salphatti miidhamee rakkoo yoo irra gahe miidhaginni isaatis badee qaala'iinsi isaatis bada waan ta'eef eeggannoof jedheen itti uwwise jettee abbaa isheef deebisti. Abbaan ishees deebisee fi akkana jedhe, agartee intala kiyya, ati bilbila kanaaf gatii isaa ilaaltee eeggannoo hangasii gochaafii jirta. Garuu mee qaama kee ammoo ofirra garagalii ilaali jedhe. Qaama kee qaalii waa hunda irra caalu sadarkaa bilbila sanii gadiitti ilaaltee gatii qaalii uumaan siif kenne rakkiistee qullaa deemtaa jedheetti hime. Elaayaa obboleettii kiyya, ati qaalii gatiin kamuu si bituu hin dandeenyedha. Qaama keetiif kabajaa kenni, yoo san gatii isa madaalu argatta.